Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha arraantiin isinii qabadhee dhufe maal yoo jettanii waan ajaa'ibaa tokko jechuudha waan na ajaa'ibsiisu bakka akkamitti kun akkas ta'a jedhee tokko waan sunis maal yoo jettanii kaleessa viidiyoon kaleessa ajjaasitti waamee waraqaa daa'imaa fi hiqaamaa fide jedheeni akkasitti fichisiisee viidiyoo waraabee ture yeroo inni fidu akkuma sinillee argitanii jechuudha viidiyoon sun gadhiisee ture yoon gadhiisee turu har'a ganama jira jechuudha har'a ganama viidiyoon suni oma jira jechuudha amma naan deebi'ee ilaalu viidiyoon sun haqamee jira akkamitti haqame ani hin beeku jechuudha paaspoortiin keenya eenyu akka jiru hin beeku jechuudha dura jin paaspoortii kiyya hin beeka anillee erga siin jijjiirre siniin jedha isatu haqee nama biraa haqee ani san beeku isaafi rabbitu beeka jechuudha rabbumatu beeka jechuudha waan tokko son beekin namatti murteessuun illee bareeda miti akkamitti akka viidiyoon sun haqame ani hin beeku jechuudha eenyu akka haqe hin beeku jechuudha kanaafu na ajaa'ibe jechuudha akkamitti akkas ta'e guyyaa duraatiif akkas ta'e jechuudha waa'ee daa'immanis waan hin dubbadhee fi yookiin ajjin paaspoortii akka harkaa qabaatiin na shakkisiisee jechuudha innumti paaspoortii kiyya beekee innummaan haqaa laata jedheetam baay'ee tokko shakkaa jira jechuudha akkasumas immoo waraqaan inni kalee sanatti kenne ani gammachuu keessa koppii fi wanni isaa ilaalle orjinaala jechuudha ijaanni koppii godheeti koppii sanatti fidee jechuudha ani bakka gammadee waraqaa kan gaadhe jedhee ilaalle bakka inni dhugumaan koppii godhaa yaanni kun hin dhufuuf jedheetani koppii godhuudhaaf qaqqabeen godhuu yaanni yeroo sanaaf hin dhufuuf jedheetani harkaa fuudhee jechuudha orjinaaluma jedhennaan harkaa fuudhee inni deemee innaan sirriitti ilaalu waraqaan suni orjinaalaa miti koppiidha jechuudha innis gowwaa akkasii miti koppii godhee natti fidee akkama gooti koppii natti fidee jechuudha akkasin isiniin jedha akka tasaallee dogoggoree dhugumama akkuma inni jedhe saamane fiigee dhaqeetuma kisii sanarraa hiikee baay'ee dogoggoree jiraayyuu jechuudha isinillee namoonni baay'een karaa baay'een na dawwaltanii ilaalii waraqata sana koppiidhama orjinaalaa jettanii akkuma sinnaan jettani koomentii ilaalennaan anillee deebi'ee waraqaticha ilaalu akkuma sinnaan jettan koppii ta'e jechuudha bakka namni dogoggoraan gammachuu keessa dogoggore jechuudha baay'ee gammachuu dhumannatti dhaga'ame yeroo sana waraqata harkaan gadhe jedhee gammachuu natti dhaga'ame waan tokko ilaaluun natti mul'anne jechuudha innaan ilaalu akkas ta'een isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hamma viidiyoo kaleessaatti na dhibaa jira maaliif waa'ee daa'imman biroollee waan hin dubbadheef namni biraa akka baanii dubbatan hin qabanii bakka miidiyaan qabanii kanaafu ani waan miidiyaa qabuuf hajjiin akkasitti irraa na jalaa haqinatti fakkaata viidiyoo kaleessaa jechuudha viidiyoo kaleessaa ergaa baay'ee qabdi jedheeta yaada kanaafu viidiyichi naqame akkasin isiniin jedha viidiyoon an gadhiise tokko otoo nan hin naqin nama maquu hin danda'u jechuudha maaliif paaspoortii yaanatu beeka malee namni biraan beeku hajjiin duraan hin beekaa yoo isiniin jedhe akkuma dura isinitti mee dura hin beeka amma dagateera jedheetu bakka anillee nan jijjiira guyyaa baay'ee paaspoortiin jijjiiran jedha hin jijjiirre osuma nan jijjiira jedhu afee amma asitti sawaameetani malumaan isa gaafadha jechuudha akkasin isiniin jedha amma seentaniillee ilaaluu dandeessanii kijiba miti dhugaadha viidiyoon kaleessa gadhiise hin jiru isiniin jedha haqamee jira waa'ee daa'immanii waan hin dubbadheef natti fakkaata waa'ee daa'immanii bakka viidiyoon kaleessa erga baay'ee dabarsa akkuma dura isiniin jedhe daa'imman baay'ata jira kulaalitii nama keessaa fuudhanii warra gurgurata achi keessa jira jedhanii bakka waan baay'ee dhaga'ee jira jechuudha kana kun hundi waan achi keessa jiruufi innummaan haqenatti fakkaata jechuudha innummaan waan paaspoortii beekuufi inni haquu hin danda'a jechuudha nama paaspoortii beeku malee namni haquu waan hin dandeenyeef isuma haqee laata rabbiin illee cubbuu naa baasuuti isuma haqee laata jedheetan isuma yaada jechuudha maaliif akkan hin dubbanne na gochuufi jechuudha akkan waan biraa ol bahee hin dubbanne isuma paaspoortummaa kiyya yuutuubummaa kiyyaa kanaan booda baay'ee of shakkaa jechuudha na jalaa balleessuu danda'a laata na jalaa gubuu danda'a laata jedheetan baay'ee shakkii keessa na galchee jira jechuudha ajjiini akkasin isiniin jedha rabbumti godhee yoo akka tasaa yoo na jalaa kan gubu ta'e ani immoo hin callisu jechuudha kan biraa badadhe malee wanti hin callisu hin jiruun isiniin jedha akkasii amma ajji dawwalee waamee jira inshallah waan innaan jedhu kanuma waliin laallu ta'a kaameeraa kiyya dhoksedhee nam taa'ee sayeega viidiyoo kana isa kaasee nama biraa kaasee isa gaafadha jechuudha maaliif waraqaa akka koppii natti kenne maaliif akka viidiyoo kaasee isa gaafadha maaliif viidiyoo original natti kenne osoo
deemerraa kaaseellee eeyyuu garuu anis akkuma inni natti maluutti malee jechuudha. Innis nama namuu jechuudha. Ajiin ammayyuu hin jijjiiramne ajiin baay'ee hin jijjiirama jedhee eegeeyyuu hin jijjiiramne jechuudha. Otoo daa'ima ta'ellee akkasuma jechuudha. Siin fide dura narraa hiike siin fide jedhee ayyoon irraa hiike inni immoo deemee waan biraa godha jechuudha. Yookiin immoo daa'ima dhabamsiisa jechuudha. Kanaafuu ajii yoomiyyuu hin baratu jechuudha. Yoomiyyuu wanni isaarraa hin baratu nama dogoggorsa isaarraa baratu miti jechuudha. Ajiin otoo dhugumaan irraa hiitti jedhee orjinaala sana natti fide ani immoo otoo akka durii ta'e dhugumaan hin deemee irraa hiikaayu garuu ani ishee durii miti jijjiiramee jira. Akkuma isaa ta'ee jira jechuudha. Akkuma isaa fi jaartii isaa ta'ee jira. Isaanuma na balleesse jechuudha. Anillee isaanuma fakkaadhee jira. Kanaafuu ani sin gowwoomne illee nagoo ammallee naan gowwoomsaatuma jira jechuudha. Hin jijjiirame dhiifama naa godhii jechaa jiru saallachuu nama jijjiiramu miti nama badiirraa deebi'u miti jechuudha. Kanaafuu amma ajiin dhufuu jiraate amma dhuma viidiyoo kiyyaatti na hordofa. Enyu kamaalika katbarire. Salaam. Alaikum salam. Maalika. Barri cabsiteedha. Waa haaraa jira. Waan haaraa jira kootu mee. Waan haaraa jira kootu. Kisiin haaraa kaasuuf gartuu. Maali waan hin jirre maaltu jira miti taa'e mee. Waan hin jirre maaltu jira miti taa'e. Maali gaadee anitti barbaada fi kootu naan jette daddafee dhufeeti. Taa'e dhaabachiisatti sitti maa. Motoraan fi birriin kafalee motora asii maallaqa kafalee dhufa. Shurraabee kafarraa baasii gurguriitti kafalee firee. Maallaqa waan wajjin qabeenya motoraan kootu ana sirraa kafalan jenne. Dhaabata amma sitti murte booda sumaan kutta. Ati akkamitti wanni natti kennitaati. Motorri nama dhaabataa dha. Dhaabatuun siin jedhe. Haadha maallaqa asii kan kafalee deebi'a motora. Booda kan faltaati taa'e. Natti ati akkamitti akkasina goota ati hin jijjiiramtu. Ati hin jijjiiramtu ajee ani jijjiiramtee bakka dhiifamallee godhaa fi bakka garaa koo keessatti dhiifamallee si godha jedhee si yaada. Ati hin jijjiiramtu jechuudha taate. Ati hin jijjiiramtu. Maaltu baay'ee maanu hiita maaltu. Ati yoomuu hin jijjiiramtu yaajji. Yaa fi maaltu maal ta'e sin jedhe maal. Ati akkamitti waraqaa koppii natti kennita kalee. Waraqaa maali? Waraqaa kaleessa waraqaa daa'imaa akkamitti koppee goota natti kennita. Koppii gootee? Koppiin kama orjinaalis kenna. Orjinaala maan natti kennite. Kan hundi caaltuun gowwaadha itti yaadaa yoo ati. Kan hundi ni gowwaa ta'e. Yaa fi koppii maal si kenna orjinaalis kenna. Analiitii keessa gammachuu keessa waraqaan laallanne yeroo san. Ati immoo akkamitti akkasina goota. Yaa akhi waraqaa an orjinaala si kenne ofii kan keetii ammallee waan biraan irra dabaluudhaaf waan hin taane maka jibsaati. Otoon akkasumatti ariifadhee deeme manidhaa si faana deeme sirraa hiike akkasitti salphadhe jechuudha. Anta mallee ani karaa biraatti naa deebite amma. Yaani atiin tuqee ana akkam godhu barbaadde gara. Akkamitti amma eentu koppiidha sin jedhamu. Maal hin daa'imamu. Abdii dhufe laa abdiitu dhufee ani ammallee waan akkanaa miti himannaa biraatti itti dabalii jedhe sitti min. Abdiin maqaa abdiin ayin. Anuu si biran jira abdii miti kan si faana haasa'aa jiruuti. Maqaa abdii bira maaltu suutaalchisee mee abdii bira maaltu. Laa akka koppii ta'e maaliif beektireeti? Maalitti beekti daa'ima xiqqoo kun daa'ima obsaan mana seete obsaan mashii haadha jalaa fuutee bakka biraa keessa sana na seete. Ishii na seete. Atama asin maal yaamtare? Akkamitti koppii natti kennitaatiin jijjiiramtuun sin jedhe namicha dana. Dhageeffadhu wanni koppii si kenneef. Dhageeffadhu kasiima. Dhagaa jira kuma qabadheen jiru. Wanni koppii si kenneefi ati akkamitti waliigallee ansilaa osoo yeroo san dhattee achitti waan narraa hiitu waan ta'e akka inni koppii dallee sitti himete orjinaal si kennuuf deema. Ati akkamitti akkanatti waa hunda si kadhadhee ganama waadaa waliigallee isaa booda yeroo waan sitti deebi'u. Akkasumatti daqiiqa shanii sanii jijjiiramtee akkasin eeguun kuni yaani daqiiqa yeroo guyyaa tokko hin geenye keessa jijjiiramtee akkasin naggara godhuun kuni maaliif barbaachise? Kan hundamee situ na barsiise kan hundee No situn barsiise miti. Ani kakattee hunda waa hunda akka godha maarra jettee kakattee. Anuu kakadhee yoo silaa na amantee naa fiduu qabdaa yookaan ati silaa na amantee naa fiduu qabdaa yoo. Haalaas kakattee erga kakattee dhageeffatu erga kakattee ansaa booda barwoonni deebi'ee fi haadhattee waliin achi dhaqnee kisiin irraa kaaftuuf erga kisiin irraa kaaftee kaatee booda waraqaa orjinaala duraa orjinaalaa mitiiti hodhu galatoomii waan irraa kaafteef jedheeti sii kennuuf ture. Garuu ati
dhugaa dubbachuu amma waan kana jedhee wanti dubbadhu jiru jedhe si galaami amma illee taanaan waraqaan lafa jira originaalli mana jiraati hedduu yaani bakka kan kaa'e jiraati yoo kanarraa kakaaftu taate amma dhannee bakka inni jiru dhannee waliin fuunee original osuma achi nageen mana wanna geestee yoo waan dhabdee jechuudha achi laaltee akka originalummaa isaa laaltee achi dhannee wanna narraa kaaftee sanboota fudhattee akkan hundi daa'ima ta'ee originaalaa fi wanni hin beeku yeroo sana waan hin ariifadheef malee waan hin gammachuu keessatti dhagaameef malee originaalaa fi koppeen nan beekame daa'ima nan se'ini daa'ima duuduu nan se'ini. Kanaafuu furmaanni jiru kanuma akkamiin laata? Furmaanni jiru kanuma furmaanni jiru kanaa miti akkuma daa'ima fidduu isas fiddaa isas booda akkanumatti na kadhattee fidda booda akkuma daa'iman na kadhachaa barra si kadhadhee fidee diddee bara naa miti amma rakkoon ani karaa koppii natti fidisiin hin jenne ani koppii irraa maal godha? Miti ansi laaluuf fedhaaf jecha waa ati baatu laaluuf jecha waan kana dalage garuu alhamdulillah arge waa ati deemtu jechuudha. Yaale maal bayree? Osoo lubbuu dhageeffadhu osoo lubbuuti yallee waan bahu taateeti atiin ta'an booda akka amanamne dhibbaan dhibba sirra gahee jiraan. Baga na ragee. Kanaafuu dhageeffadhu ammas taanaan dhageeffadhu siima ammas taanaan sa'a kana ammaa kana litaanaan yeroo inni qabna dhadhnee fuunee oriijinaala si kennee dhadhneeti bakka seeraatti wannaan irraa kaaftaa haala wasaala sahin ta'u taanaan. Dhagee waan isin jiru akkuma daa'ima nama na kadhachaa jirtu kan booda waraqaa kanaanis na kadhatta amma tolumaan naa fiddaa tolumaan si gaafachaa jira tolumaan naa fiddaa. Dhageetta an amma bar situ akkana harakaatu godhu jira malee amma alla gadi qodama irra barbaadadhee ummatumaati wannaa nabbante kanaa yoo itti cuqqaale wannummaa ate kisimmaa ati deemaartuuf kun akka bishaan keessa bobee beekta ummanni araba maallaqa biraa kan tarra beekete. Nam beekan immoo si caalatti godha. Dhageeffadhu kana hunda caala beek garuu ati akki ati ta'aa jirtu kuni garaa na jabeessa malee garaa na laaffisuun. Ani nan si laafaa jiran. Itti jabaadhu rabbuu si laaffisiini. Itti jabaadhu waan taatu laali. Ani immoo si caala jabaadha. Waan si harkaa bayi godhe itti nili waan uma barbaadde godhe achi. Amma sabichaa yoo miti. Dhagee maaliif viidiyoon kaleessa gadhise irraa kaasta? Situ irraa kaasee? Viidiyoo maali? Viidiyoon kaleessa waraabee gadhise maaliif kaasta yuutuuba koorra? Viidiyoo waraabee gadhise kan maali? Inni sin galchu kan maali akka ta'e irraa balleessite moo irraan balleessine? Ma silkiin hin harka jiru? Silkiin koo si harka jiraachuu baatullee paaspoortii kiyyaan beekta. Si malee namni beeku hin jiru. An telefoona qabaatu waazoortii beekee dhiisee telefoona hin qabaanne. Telefoonuma abbaa argiteetiin irraa balleessite. Maaliin irraa balleessa? Atummaa nuu yaaddu. Telefoona abbaa argiteetiin irraa balleessite. Balleessite moo hin balleessine? Ati akkamitti waan akkasii waraabdee miidiyaa irra gadhiita asirraa atummaan tunuu sammuu akkamitti yoo yaaddu waan hin taane na keessaa guurtee wanni miidiyaa irra gallakkiftuufi maaliif? Waan argiti sirraa guuree waan hin gadhiise firraa balleessite maal si galche? Maal si galche harkaan tuqxa waan kiyya? Waan na galchi hin jiru mure? Waan si galchi hin jiru. Waan si galchi hin jiru maaluma firraa balleessita? Ati akkami iciitii an haase waan hin taane guutuu guurteeti? Wanni miidiyaa irra gallakkiftuufi sababni hoo maaliidhaas hin jedhee bara? Bagan guuree gadhiise sababa akkati dhagaa taate akka abbaan taane akka taate akka abbaan mooyyaanne akka taate uummanni arguufe. Akkasii? Ayyee ammallee taanaan itti hafuufi. Garuu waan kanan dhaabdu taanaan yuutuuba iyyatee ati afaan bantaan iyyuu guutuu sirra dhaabsuu danda'a. Ati afaan Oromoo. Situ dhiira. Afaan dhageeffadhu. Guutumatti dhageeffadhu. Guutumatti onlaayinii maqaa irraa haquu danda'a. Yaani yoo waan maqaa na balleessuu fi waan hin taane fuudhaan haasofsiisaa miidiyaa irra gadhiiftan kana. Waan hin taane miti gaa. Waan hin taane miti waan ta'u. Waan gochuma keetime. Waan tokko ittiin dabalee waan tokko osoo ittiin dabaliin. Osoo waan tokko ittiin dabaliin irraan dhiseeni waan mafaan kee keessaa bahe. Dhageeffadhu siima. An amma yuutuubaati jettu malee osoo sharrii barbaade yuutuuba san yeroo san yaani gubuu hin danda'a. Sa'a sanii jechuudha. Garuu sharrii hin barbaanne waan ati naasofsiiftee miidiyaa irra gallakkifte haqee jira dhibbaan dhibbatti. Amma booda of eeggannoo hin deemu taanaan waan hin taane naasofsiiftee miidiyaa irra gadhiisa taanaan yuutuubni kan ta'e. Dhagaan akka keetii immoo namni ilmoo isaatiin tolle anaaf tola jedhee yaada. Namni ilmoo daa'ima isaatiin tolle jaartii isaatii tolle jedhee jaartii isaatii yaadu jedhee yaadu. Kan akka keetii ilmoo ofis hin yaadu, jaartii ofis hin yaadu, haadhaa ofis hin yaadu, abbaa ofis hin yaadu.
Otoo guyyaa dhalatu sana du'e naanti tola. Akkasii miree ana amma booda siif namitti sanillee telefoona bitadhee telefoona ofii kee bitadhee jechuudha. Akka isin ol baatanii miidiyaa kana irraa afaan hin banne isin gochuu hin danda'a. Siifis iyyuu. Telefoona akka fuullummaan keessan kun miidiyaa irra akka hin baane gochuu ni danda'a. Telefoona manadhaa keessatti baranta yaaji. Si galeemi dhageeffadhu of kabajan taanaan of kabaja. Narraa buufu taanaan beeku narraa buusi. Narraan buufu taanaan ammoo torbee kana keessa yuutuun kan kee si harkaan jiru. Kabajaame si si qofaa miti. Si qofaa miti sin jedhe. Namitti sunillee amma harakaa akka goggootee silkii irraa fuutee akka wannaa gootii miree mee xiqquma torbee takka lama hagumaan silkii bitadhuuf naa obsa. San booda mush yuutuuba torbee lama yoo as jiraate silkii bitatta. Dhageeffadhu ka. Yoo as jiraate. Dhageeffadhu ka. Mush yuutuuba miidiyaarra ol ba'u akka fuulli keessan lamaan yoo miidiyaarra ol ba'e miidiyaan ofuma achirra haqu sin godhuu hin danda'a sin lamaan. Yaani akka waan hin taane naasuftee miidiyaa akka gadhiiftu kabajaan dhaabi. YouTube sanis gubuu yaani yookaan balleessuu yookaan haquu dadhabee sun taane beekumaa dhiise. Beekumaa viidiyoo masaa qofa irraa balleessee dhiise. Si galaami ammas taanaan of kabaji sitti meja. Of kabajii beenu waraqaa dhageeffadhu waraqaa oriijinaal ni feetaa. Beena maradhee si kenneeti wanna himannaa narraa kaasii jiru akka dura nagaan jiraachuu feete haala wasaala. Sanin ta'uu taanaan immoo akka fuulli keessa miidiyaa irra hin baane isin godhuu hin danda'an. Eenyuati? Anuma sin jedhe. Isin kabajee isin kadhee kaleessa bar ani ambar kaleessa nama barga jedhee miila si dhungadhee bar waan kana narra dhiisu. Ammallee danaa dhungatta. Waan kana akkana godhe dhageeffadhu qaba. Waan kana akkana godhe rabbi jedhi taa'e isin yaa'anii wannaan dadhabdanii mire na hidhan. Na ajjeesan kanaaf waa takka wani suraadhu hin jiru. Silaati jireenya nuun toltu. Dhageeffadhu qaba. Na ajjeesanii yoo hidhamellee akka isin wilii booddee miidiyaa kanarra baatanii afaan hin banne isin godhetti hidhama. Maa yoo ati duute yoo ati hidhamte kan biraan banannu nuti. Yoo banattan akkuma kan biraa haara sanuun bananne fuula kan keeyyaanii miidiyaarra akka waliin baane godhetti man jedhaase. Suma dhiira beemu. Sumatu dhiira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii waan inni jedhee akkuma shakkee jechuudha. Akkuma shakkee isumatu irraa haqee jechuudha. Isa malee namni iimeela kiyya paaspoortii kiyya beeku hin jiru. Duran beekaayyuu jechuudha. Amma baqaanilee guyyaa hunda nan jijjiira suman jedhu irraanfadhee hafee jechuudha. Maaliifi daa'ima kiyya malee daa'imni biraa akka jirtu asumaan beekan isiniin jedha. Daa'ima kiyyaa miti daa'ima baay'eetu jiran isiniin jedha. Maaliif waan kana dubbatteedha. Sababni viidiyoon kaleessaa haqamee fi kanaafi jechuudha. Ammallee yuutuuba kiyyee si jalaan gubaa naan jedha. Yuutuuba kee si jalaa gubachuun hin naftu naan jedha. Yuutuuba kana gubullee haa gubu lubbuu namaan caaltuun isiniin jedha. Yoo yuutuubni gubatte lubbuu namaan caaltu ani immoo kan biraa uuman bannan isiniin jedha. Isinis du'aa naa godha akka yuutuubni kiyya hin gubanne akka hajjiin osoo hin gubin manedha seenu jechuudha. Inshallah anis paaspoortiitti jijjiiran isiniin jedha. Kanaafuu waraqaa qophiisaa akka natti kenne kun ofitti ragaa bahee jira. Waraqaa qophii natti kennuusaa maaliif osoo akka durii garaa laafe bakka na balleessee jira jechuudha. Inni garuu alhamdulillah anillee garaa laafe tole hin jedhu gowwitti dhuma ishii duraa gara laafetti dhuma ishii duraa na jedheetu daa'ima maan beektu naan jedheetu waraqaa natti kenne jechuudha. Waraqaa qophii gowwitti dhuma duraa sana jedheetu qophii natti kennee maan beektu fudhatteetu gammachuu keessa fudhattee mana faana deemti jedheetu. Ani garuu akkasii miti yeroo sana gammachuudhaan laallee naan deebi'ee ilaali namoonni baay'een illee ilaali naan jettanii yeroo laalu akkuma isin jettan qophiidha. Alhamdulillah kana jalaas baheeran isiniin jedha. Inshallah du'aa naa godhan isiniin jedha. Viidiyoo sanallee namoota baay'eetu ilaalee ture. Nama baay'eetu argee ture. Nama baay'ee bira gahee ture. Komentiin immoo waraqaa kana qulqulleeffadhu ilaali naan jechaa turtanii innaan bakka ani gammadee maachi kaayee bakka gammadee dhuma fudhadhee bakka jedhee maachi kaayee naan laalu immoo qophiidha akkuma dura isinitti hime. Kanaafuu warroonni akkasitti waan dogoggore tokko irratti na jajjabeessitan galatoomaa ulfaadha isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.